Oduu aannan waraanni jiddu galeessaatti Israa'elii fi Iraan jidduutti dho'e ammas halkan sadaffaadhaaf akkuma itti fufetti jira. Shama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanala biiftuu miidiyaa. Waraanni addunyaan sodaataa turte Iraanii fi Israa'el jidduutti erga dho'e halkan sadaffaa lakkoofsiseetti jira. Waraana kanaanis miidhaan gurguddaan qaqqabaatti kan jiru yoo ta'u, biyyoonni lachuu haleellaa walirratti raawwataa jiran cimsanii itti fufaniiti jiran. Kan biraatiin ammoo marii dhimma niikuleeraa Ameerikaa fi Iraan Omaan magaalaa Maskat keessatti geggeessuudhaaf karoorfatanii turan Omaan haquu beeksifteerti. Sababni haqameefis Israa'el haleellaa cimaa osoo hin beekin Iraan irratti raawwachuudhaan sababa ta'uun ifameeti jira. Waliin oduu isaa halkan sadaffaadhaaf haleellaa ciccimaa walirratti raawwataa jiran biyyoonni lachuu itti fufaniiti jiran. Haleellaa Israa'el geggeessiteen buufanni boba'aa Iraan rukutamuu Iraan beeksifteerti. Kan biraatiin ammoo haleellaa misaayilaa Iraan Israa'el irratti raawwattuun haleellaan cimaan Israa'el irratti raawwatame kun lammiilee Israa'el lubbuu galaafachuu bira darbeen qe'ee fi qabeenya isaaniis barbadeessee akka jirus dhaga'amaatii jira. Haleellaa har'aan Israa'el Iraan irratti raawwatteen hoogganaan dhaabbata basaasaa Iraan ajjeefamuu gabaafamaatii jira. Gama biraatiin ammoo Iraan akka beeksifteetti haleellaa hangammaa Israa'el irratti raawwatteen loltoota warraaqsaa Iraaniin ta'uu beeksifte. Amma booda garuu raayyaan ittisa biyyaa Iraanis akka hirmaatu kallattiidhaan Iraan ifoomsiteetti jirti. Waraanni kun babal'ataa adeemaa akka jiru sodaatamaati jira. Biyyoonni garaagaraa sodaa qaban ibsaa kan jiran yoo ta'u, Ameerikaanis harka keessaan qabu jechuudhaan osoo waakkattu gara duubaatiin ammoo Israa'eliin deeggaraa akka jirtu Iraan himatteetii jirti. Ingiliz gama isiitiin lolli cimaa kan deemu yoo ta'u, of eeggannaadhaaf jechuudhaan xiyyaarota waraanaa fi doonii dabalatee gara abbaa jiddu galeessaatti akka ergitu ministeerri muummee Ingiliz dubbatanii. Faransaay akka beeksiftetti haleellaa Iraan Israa'el irratti geggeessaa jirtu kun cimaa ta'uu bira darbeen haalaan sodaachisaa yoo ta'u, Israa'eliin cina dhaabbannee irraa qolachaa jirra jechuudhaanis dubbateeti jira. Biyyoonni lixaa hedduun Israa'el cina kan dhaabbataa jiran yoo ta'u, garuu immoo akka harka keessaa hin qabnetti of ibsaatii jiru. Biyyoonni lixaa hedduun akka jedhanitti dhimmi niikuleeraa Iraan kun addunyaadhaaf sodaa guddaa kan ta'u yoo ta'u, kana dhaabsisuudhaaf ammoo hundi keenya hirmaachuu qabna. Akkasumallee Iraan yoo niikuleeraa hidhatte addunyaan ni baddi jechuudhaan Faransaay ifatti dubbatte. Israa'elis gama isiitiin nuti kan raawwachaa jirru addunyaa akka nagaa taatuuf waan addunyaa balleessuuf deemu ittisaa kan jirru yoo ta'u, nu faana akka dhaabbattan jechuudhaan Ameerikaas waamicha gooteefiitti jirti. Ameerikaan garuu waraana kana keessatti harka hin galfadhu jechuudhaan waamicha Israa'el taasifte mormiteeti jirti. Garuu harkaan lafa jalaatiin deeggarsa cimaa gochaa fi akka jirtuu fi akkasumallee haleellaa Iraan irraa itti dhufu irraa ittisaa kan jirtu yoo ta'u, Ameerikaa qofa osoo hin taane Israa'eliin kan ittisaa jiru Faransaay, Ingiliz, Jaarman dabalatee biyyoota hedduu yoo ta'u, ittisa Israa'el kana dabruudhaan misaayilonni Iraan magaalota Israa'el hedduu barbadeessaa kan jiran yoo ta'u, buufata xiyyaaraa Israa'el Bengooriyoo jedhamullee rukutuu akka hin oolle dubbatamaati jira. Iraan irratti haleellaa Israa'el geggeessaa jirtu buufataalee misaayilaa akkasumallee iddoo waraanaa adda addaa haleeluudhaaf irratti xiyyeeffattee hojjetaa kan jirtu ta'uun ifoomeeti jira. Oduuleen ba'aa jiran akka Israa'el jettutti hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Khamenei ajjeesuudhaaf karoorfattee kan jirtu ta'u, karoora kana immoo Ameerikaadhaaf yommuu dhiyeessitu Doonaald Tiraamp harkatti diduun ifoomee jira. Oduuwwan hedduun akkas jechuudhaan faca'aa kan jiran yoo ta'u, gama Iraan maa wanti jedhamee jiru. Ani Khamenei ajjeesuudhaaf nama umriin koo 85 Boonni kan dargaggeessa umrii 20 cala jabaadha.
Ammallee taanaan Iraan Israa'eliin akka injifattu shakkii tokkos hin qabnu jechuudhaan dubbatanii. Ajajjoonni waraanaa Iraan ammoo gama isaaniitiin akka jedhanitti waraana kana cimsinee itti fufne Israa'eliin akka waggaa 50 yaadannoo ta'utti ni injifanna jechuudhaan dubbataniiti jiru. Biyyoonni lachuu haleellaa walirratti geggeessaa jiran cimsanii itti fufaniiti jiran. Lakkoofsi namoota du'anii gama Iraanii fi Israa'eliitiin illee dabalaa kan jiran yoo ta'u, namoonni miidhamanis lakkoofsi isaanii daranuu dabaleeti jira. Haleellaan jarri walirratti geggeessaa jiranillee haalaan barbadeessaa fi hammaadha. Kanumaan wal qabate hanga ammaatti waraanni kun yoom akka dhaabbatu wanni beekamu tokkollee hin jiru. Iraan Israa'el irratti misaayiloota akka roobaatti itti roobsaati jirti. Israa'el illee humna waraanaatiin humna qilleensaa xiyyaarota ishiitiin Iraan irratti haleellaa jajjabaa raawwataa kan jirtu yoo ta'u, haleellaan hanga ammaatti itti fufeeti jira. Iraan yoo haleellaa kana hin dhaabne Israa'el ammas itti fufti jechuudhaan hoogganaan waraanaa Israa'el ifoomseeti jira. Iraan gama isiitiin ammallee haleellaan raawwanne salphaadha. Kan kana dachaa 20 caalu akka raawwannu homaa shakkii hin qabu. Israa'el yoo of qusachuu baatte waagaa ishee akka argattu ni ilaaltan jechuudhaan dubbatanii jiru. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo yeroo ammaa qabnu kana fakkaata. Hanga oduu biraatti walitti deebinutti nagaan turaa waan dhaggeeffattaniif galatooma.